Lalisee. Urgeeffattee babbareechattee immoo attam immoo jirtanii itti bartee attam. Itti baraan jira. Baraan jira. Margee caalaa bareechite adiyyuu. Bareecha miti. Sirriitti bareedeera. Lalisee. Yoo. Waa'ee mana keessanii tokko akka na dhibu. Maaltu isin qaba? Haadha manaan koo margee. Ati obboleettiin ishee lalisee. Mukaaf magariisa kana wajjin maaluma hidhata maalii qabaan jedhan abbaan keessan. Isatu na dhiba waa'ee mana keessanii kun. Abbaa keenyatu akkas turbaase obbolaan koo jiru bitee lalisaa fi odaanis. Isan jedham inni dhiiraa lalisaa inni tokko nan gaba keessanii oda. Baattu na dhiba seeteetu abbaan keessan maqaan isaa Oromiyaa ta'e odaa Oromiyaa, lalisaa Oromiyaa, margee Oromiyaa, lalistuu Oromiyaa. Oromiyaadha manuma keessatti Oromiyaadha Oromiyaa keessa fideena kaayan manaa. Harisan gammada beektanii? Baay'ee nama gammachiisa. Abbaa keenyatu maqaa akkasii jaalata. Dhuguma margee fuudhe. Egaa waan tokko waan isin gorsuun qaba. Tole. Buna mana kanatti margeen danfisaa turte. Qoonqoo keessaan itti mi'aan tokko. Instructor yaaddeenaa buna bareedaan danfisa. Yoo caale malee hin xiqqaatu kan. Kan margee moo? Kan margee caala danfiftaa jiru. Caaluu na wali bala. Isa ni ilaalla. Maamilli mana kana dhufee gaafa buna margee dhugu. Hin ka'u 3-4 dhugee ka'a. Amma obboleettii margee ta'uu kee namatti mun barbaadan. Buna kee dhuganii inistuu margee namoo obboleettii margee akka jedhan hin barbaadan. Hin argisu namni mana kanaan boo kana booda. Meeqa ta'u gaa? Wanta guddaa wanta cimaa ulfaataa ansitti mu tokko jira. Maal natti himtu? Bineensota baay'ee jira mana kana keessa. Bineensa jechuun? Nama sitti fakkaate mana kana keessa ni yaa'u. Bineensota yaa'a mana kana keessa. Yeeyyii inni dhufaan siin jedhe iyyaa mana kanatti in argita. Hin tuttu. Eristuu. Gamtuu. Akkam jirtu? Gamtuu. Baddani sadii. Maalan gaafa isin sarbitanii ariifadhu as gahinaan jettanii maaltu ta'e? Nagaadha. Yeeyyiin jettan sun kanaa? Lalis. Gamtuu. Daftee dhuftee. Baay'ee daftee dhuftee. Akkas jettanii immoo timtanii ani meenestu. Isin namni guddaan hamma kana geessan. Namni barate nuuniyyuu anaaniyyuu namni na barsiise hojii dhiistanii as teessanii mucaa durbaa tokko hojii buna danfisiifattanii teessanii nama machuun sirriidha. Inni eegamaa anistu isinirraa. Haa ta'u gaa kan koo rakkinan qabu. Ani garraamiidha garaa makoo waaqayyo akkas godhee na uume rakkinan qabu nama nu badda biyya hamattu as teessa. Biyya guutuu nama hamattu inis. Gamtuu isheeni laliseedha. Obboleettii margee kootiiti. Bakka kanatti hojii hojjetti margeen mucaa guddifti mana. Yaa gamtaa akkatti mucaa guddisuun ulfaata. Yoo margitan yoo waan keessa jiru tu argite isheen achi mucaa wajjin ollaan soo qabdi isayyuu itti cimamu mucaa xinnootu margeeti. Kanaaf isheen obboleettii margeeti asii buna danfifti asii hojii kana hojjetti bakka kana ishee. Ani kanan jedhu obsaan as jira mucaan obboleettii keessan. Maal taate? Margeen as turte. Kunoo haadha manaati isheen haadha mucaa keessanii. Kunoo obboleettii immoo fiddaan amma immoo ani kanan jedhu dhaabbati kun maal ta'a yoo maqaa keessanitti jijjiirame. Yoo sii ta'e gaafa dhuftu kottuu buna dhufi. Kanaan alatti har'a bakki kan achi mana isaa keessatti deeffadhuuti. Lalisee inni kun gamtaa jedhama. Warruman sida sitti hime keessaati. Gamtaadha maqaan koo akkam? Nagaadha lalisee maqaan ishee laliseedha akkamitti? Jirtaa? Akkamimmoo sirraa bareedaa buna danfisu. Egaa as keessa waan nuti tokko rakkisuu danda'a haaraadhas waan ta'eef hojichi salphaa miti. Waan jiraatu waan si rakkisu yoo jiraate firii ta'e natti sirreessina wantoota jijjiiramuu qaban yoo jijjiiru iddoon yoo siin ta'u ta'e iddoo kana caalaa mijataa fiduu dandeessu as keessaati. Baay'ee na gargaarse dhugaa. Waan tokko wanta barbaachisu hundumaa isayyuu immoo bareeda rifeensi kee. Galatoon rakkinni jiraatan as kan mul'adha. Tole. Namatti salphataati nama barate fakkaata. Nama magaalaati. Ofhimuun hin jaalladhuuf malee. Jiran baay'ees ofhimuu caalaa
kallattiidhaan yoo namni waan rakkate fa'aa jiraate fa'aa kan akkas akkasii garaa kootu xinnoo namni rakkina wayii qabaannaan hin danda'uun siin jedha. Bilbila qabattee jirtan. Gamtuu asin turre. Maaliif isin barbaadettanii? What a generation. Lalis. Eessa turtanii? Akka kana haasoftaa. Taphatam godhe. Gam. Ol beektu yoo kanaan. Lalis ol beektu? Shakkii isa beekamu. Yaa Rabbi. Sila yeroo isin ariitiidhaan akkasina sarditanii na waamtan shakkeen ture. Ilaa kanaan dura lakkisaa biiroo kana galeen isin gargaara natti fayyadamaa. Ani isin hin fayyadaa jedhee yeroo isin karadhu akkamitti akka naariyaa turtan beektu miti. Utuu yeroo sana tolettanii na galchitan ta'e dhaabbanni kun yoo xinnaate biraanchii 15 biyya bakkee gaanfa Afrikaati yoona biraanchii qaba ture. Har'a immoo gaariidha laa har'a immoo hin ta'a. Silaa nan didu waan hin gaafadhee jettaniiti miti ani hin danda'u. Dhugaan isin hin jedhu hojii gurguddaan harkaa jiru. Amma naan mijatu waan namoota dhuunfaan qaba. Utuu ati jiraatte yoona utuu dhaabbata kana keessatti hojjetaa taate guutummaan keenya duunii awwaalamne. Mee waan naasa'u na dhaggeeffatu. Ela namoonni galma'aa jiru. Qormaatan qora. Taa'ee muuxannoo fudhadhu. Taa'itii yeroon qormaata qoruu yooma danda'ame immoo tuqaanaa qabii. Anuma cinaa taa'ii siin jechuuf jedheensi waame maleessa. Dhaabbata kana keessaa maal hojjetu? Egaa anis amma naa gaheera waan isin barbaaddan. Nama barbaaddu mitiiree nama hojii kana isin gargaaru namoota ciccimoo. Namoota dhugaan isin hin jedhan dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an 4 harka koo jiru. 4. Arfan isaanii keessaa filattanii. Sibira moo? Mee eenyu fa'i isaan namoota 4 qabdu beekaan? 1 2 3 inni arfaffaasi anuma dhalistu. What a generation. Mee haasaa kan biraa dhiisiiti. Yoo sitti tola ta'e yeroon si barbaadetti kottu na cina taa'iiti. Ijoollee dhufan qorree sirriitti madaallee hojii kana gashinaa nan qorin mee'ati. Anamma yaadi keessan naa galeera. Amma geessuuf hubatte miti? Ati hojii kanaa olii. Hojiin kun siin madaalu. Ati waan hundaan hojii kanaa olii kanaaf warra siin gadii kottuutii qormaata qorinuu dabarsiidha miti rakkoo. Ani mee sammuu keessa dalga akkas deemu kanatu na dhibaaman. An dinqisiifataa sammuu keetiiti. Ilaamee gama. Al tokko gaafan taa'ee yaadu. Namoonni akka gamtaa 4 yookaan lafa kanarra jiraatanii yoona eessa jirra jedheen of gaafadha. Yoona eessa jirra beektaa? Lafa kana qabdanii gadi galagashitaniitu. Gamaa gaman oli gortanii lafa kana qabdanii gadi galagashitanii nummoo jala jirra silaa yoo. Omaa galata. Ulfaadhaa kabajjanii. Ilaafi gamtuu? Simbil. Tole. What a generation. Seeraan hojii keenya hojjechuu barbaannate nurraa bata. Duudinne. Egaa hojii kana irratti na barbaachifta. Kottu hojii kana na gargaarii jettanii na waamtan miti. Sabooda moo na arrabsiistu. Nan dhiisa. Ani mee iddoo beekumsaati. Walitti qabama beekumsaa keessaa ba'ee dhufee loon gidduutii maaliin hojjedhaan? Abaarsa maaliin qabaa? Waan fedhes haa ta'u haballeessanis loon ittiin hin jedhina. Loon faayidaa qaba. Dhugaan loon moo aannan kennaam loon. Loon namni itti fayyadamaa mee namni. Hoolaan osoo hin fayyada. Bineensa. Nu arrabsaa jiran. Isin kabajeen ta'aa jiran. Isin haxaa. Obsaa. Waa'ee isaa hasaara cal jedhe. Soore. Obsa. Mataa irratti nan iyyina. Qodaa duwwaan inni iyyaama. Isaan loon hoolaadha. Atoo yeeyyi. Ammaan booddee dhimma irratina. Nama dorgomsiifne hojiidhaaf nama gashuuf as teenye isan xumuradhee hojiitti deebi'aati. Hin teessu yoo taatan ta'a. Hin ta'u taanaan hin baatu. Walgalee. Nagaan siniif haa ta'u. Fuulli keessan baay'ee ifaadha. Anis hin jalaan bade. Egaa anis mana na yaadeera. Hojii qofa mini gaama. Attamitti hojjennu hojjennu.
Malee maal hojii maalii dorgomna ree mannoo kan keenya. Ereesto. Dhugaan isinii jedha. Dhimma nama gorsuu irratti nama barbaannaa jettan miti. Ani mee ani laa oolmaa guddaan irraa qabamu caa'u. Dhugaan isinii jedha oolmaa ani amma jire waan meeqan balleessa mini beektu mini. Yeroo ta'e dogoggora keessa buuseen oole. Fuudhee sirreessee akkasitti nama gaarii kan na godhe isaan. Nama gaarii godhe. Iddoo isaatti agarsiifnu biiroo isaa jalqabnu. Anajjese namtittii kan anajjese. Anajjese. Obbo Tiraaktar namtittiin kun yeroo darbe mana keenya saamsistee turte. Anajjese. Obbo Tiraaktar namtittii kan anajjese moo hin baastu moore. Soore. Ana moo isintu maraate? Isatu maraachee nu maraachaa jira. Nama kanaan dura mana keenya akkas godhee deeme. Na eeyyamtuula. Amala namaa sirreessa sumatti eegalu. Maal hojii dhuftee ati bariisu? Dorgomtee hojii hojjechuuf dorgomaa taatee dhuftee dha. Maal bariisu yeroo darbe rakkoo jira. Ati hojii kana hin dandeessu jedhee si geggeessee miti ani. Kirana rakkoo xaxamee hin bahe mana kee malee mana na kan guddisu ana ture. Akkuma inni jedhe biiroo matti agarsiifnee hojii jalqabne yoonis. Dhugaa. Mee gaaffii wayiin si gaafatan. Haadha manaaf abbaa manaatu wal lolee wal reebanii gargar ba'uuf jennaa jedhanii dhufaniitu sitti himatu. Mee jara kana maal jettee gorsita? Gaaffii isin na gaafattan gaaffii bareedaadha. Gaaffii biyya jijjiiruu danda'udha. Haa ta'u egaa gaaffii silaa natti himteetu na gaafatteeti. Iddoo tajaajila gorsaa kennamutti nama barbaadaa jiru. Achitti immoo maaltu jira? Ministeerri mucaa obboleettii isaanii galchanii dhaabbata maatii gochaa jiru beektu. Kanaafi ani ofii kootii na barbaada iddoo sana. Garuu maaloodha ani warra qormaata sana qoran keessan jira. Nama laaree immoo wanti sun. Dhugaan siin jedha. Sii malaa dhaabbatichi kan keenya ta'uu qaba ture. Jalqabumayyuu shiraniiti kan isaan akkasitti ala keessaa nu baasan malee dhaabbatichi kan Dhugaadha maal amma namni biyya laafi gatii kaffalee iddoon qabu. Isilaa nuuf ta'a. Amma si caalaa namni gatii kaffalee jira biyya hin jiru. Isatu garaa nama ogeessan. Anamma isa gaafa yaaduun irriba dhaban. Neesiin immoo nu kaasira rabbi. Achi galtaa erga achi galtee booda ansi dudduuban jira. Akkamitti akka hojjennu wantumaa anatu dudduuba taa'ee sitti maa ati waan hin jedhu gochuu. Barbaachisu galeen naanii rakkoo hin jiru. Galu qofa. Amma qormaataaf dhufta. Qormaata kanaaf gaafa dhuftu gaaffii lama qofa gaafata. Hin cimu. Waan tokko gaaffii salphaa isheetti qophooftee dhuftaa anatu si gaafatamu. Anatu si gaafata. Gamtaa. Iddoon alaatti iddoo siif alaatti. Tumaa miti. Amma maatiittiin bilbilee hima dhagaa. Ani amma namni waan garaagaraa hojjetee gammadamni an nama gargaara. Gammachuun kun maayaan namumaaf darbee arguudha. Dhugaan siin jedha. Waan asii hojjettu achi fudhatta. Kana. Gaaffii irratti qophooftu maaloodha? Inni jalqabaa maqaa keef saala kee sirreessitee nutti himta. Maqaanuma bariisoo kanuma. Kan maqaa kee saala kee kan. Saala maal taachi maree dhiiroo. Kan. Dhiira. Ishee kana qofa natti himta anatti himta sayyuu. Lammaffaa hojii tajaajila nama gorsa kennuu irratti muuxannoo qabdaa jedhamta. Waggaa 8 ji'a 2 dhaabbata garaagaraa irratti nama gorsaan ture. Tajaajila gorsaan kennaa ture. Umurii koo guutuu malee. Umurii guutuu. Yoom akka isaaniif ta'utti. Umurii guutuu. Muuxannoo qabdaa gaafa jedhan maal jetta? Qaba. Muuxannoo maalii qabdaa? Muuxannoo waardiyyummaa eegumsaa qaba. Muuxannoo waardiyyummaa dhiisi. Amma ati waardiyyaa taatee iyyuu hin beektu. Tole? Hin beektu ati waardiyyaan eenyudha yoo jedhan maaloodha waardiyyaan maaloodha jechuu qaba. Wallaaluun qabasa. Hin beektu. Tole. Muuxannoon kee maaloodha? Tajaajila gorsaa namaaf kennu. Tole. Muuxannoo maalii? Muuxannoo waardiyyummaa fi eegumsaa qaban. Waggaa hedduu ni eegeensa. Maalii? Gaaffii maalii? Waa isaan si gaafatan hin deebistu? Gaaffii nama si gaafatuuf gaaffii deebii kennuudha. Waa'ee maalii haasaa? Gaaffii maalii? Waa'ee maalii haasaa? Gaaffii gaafatamte miti? Jarri yoo maal deebii maalii kennita? Maali? Itti yaaddee suutatti deebista malee
Maal jedhamani? Gaafa dura rakkoon qabu gaaffii olijjinaa softa yoo qabaatte gaafa. Maali walii wajjin isaan wajjin mari'anneetu gaaffisi gaafannaa jennaan isumas jettan narraa dhaga'uu barbaada. Akka jedhanii isaan abbaa manaa fi haadha manaa yoo walii kanii sibira immoo dhufanii maal goota? Gaaffii gaariidha. Anamma deebisuun dadhabe tuun ta'in isanni natti men qo'adhee dhufe. Gaaffiin inni natti men qo'adhee dhufe. Haa ta'uyyuu hin deemne kan. Haadha manaa fi abbaa manaa tololee gargar ba'uuf na bira dhufa. Maal gargar baasu? Jaalala hin jirtu anaa maal hojjetu? Ol bira taa'anii. Maa ol gubu? Gargar baafne fedhii maamiltootaa eeguun gaariidha. Kabaja isaaniif qabaachuun gargar baafneetu isayyuu hin danda'ama yoo ta'e mana garaagaraa keessa immoo jiraatan iyyuu gargariinan. Yeroo isaan hojiitti galan inni lordu. Bilbila isaanii illee kan ishees kan isaas fudheen yeroodhaan nageenyi keessan maalirra jira erga gargar baatanii itti qabbaneeffataniitu hojii keenyatti gaaffii qabdan. Nun ga'u. Al tokko. Amma dhala qabu yoo ta'e yoo maal goona mucaa qabu yoo ta'e. Oromoon guddifachaa qaba. Kan dhala dhabee rakkatu dhala guddifachuu barbaadu meeqa jira. Maatii waliin galle gidduutti ijoolleen guddachuun gaarii miti. Lafa nagaa. Hojii jalqaba maal goona innis deemna jalqaba hojii. Obbo Tiraaktar namtitti kana nurraa baasa. Kun mallattoo bara dhumaati. Akkamitti wal haa hiikanii jettee asitti nutti lallabdi. Obsaame. Al tokko been jedhu irra deemuu jiran. Insirraa namni gorsa lamaan deema. Gorsa lamaan. Kaaniin immoo. Obbo Tiraaktar adiraa keessan naa eeyyamaa. Adiraa keessan al tokko qofa. Soore. Obbo Tiraaktar. Naa obsime. Laamee bariisa. Baay'ee nama gaariidha. Galatooma. Akkaataan itti yaaddu nama addaa ta'e. Dhugaadha. Tajaajilli ati maamilaaf kennuu barbaadu. Na dhibeen nama akkasii jiraan jedhe. Dhugaadha. Akkaataa deemsa kee kanatti maatii qofa miti kan diiddu ati. Ittaansitee biyya diidda. Sammuu diigamaan maatii diiga. Biyya diiga tokkummaa diiga sila. Yoo eegumsaaf nama barbaanne sii bilbila. Meeqatti dhufa borojii meeqatti eegalla? Sa'aatii lamatti. Lama jasheettoo? Lamarratti hojiitu jalqaba. Tole. Lamatti seenta. Tole galatooma. Gamta. What a generation. Bareesu. Gadi ba'e. Namni ittaan tolseen hime. Amma borrosh. Galatooma rabbi. Esa turte mamma. Dabarse. Qabbitti dhiiraati. Galatooma. Kormi dhiira. Rabbi galatooma. Hojii eegalu. Kana booda yeroo gubuunis barbaachisa. Biyya kana yaadachiisee mtun. Nu gorsee maali gorsa akkana? Maali gorsi gochaa nuti boome akkana maali? Ani kanan jedhu ani waan tokko qofan jedhan. Jechuun gorsa. Maal gochaa jirta? Boca bilaafaa baasee garradoo abbabeetoo. Qaamnis qalbiinis hin socho'a argite. Haa ta'u inistu waan tokko isinitti immoo inistu rakkina amma rakkina guddaa keessa jirra nun. Asitti obboleessa kun namatu gorfama. Namoota rakkina qabantu dhufanii addanatti gorsa fudhatu jenne malee daddaraaroo dorgomiin jenne nun obboleessa koo addana dhimma dandeettii muuziqaa. Eessuma adeemsa. Maaltu ta'aa jira? Nama kanaan dura argitee beektaa? Lafaa kaatee namatti akkanatti afaan baafachuun maali? Utuun kanaan dura argee beeka ta'een akkasii taa'ee ilaalaan nan deema malee baay'ee. Al tokko. Mee an maal godhu mee obboleessa? Inni battee shubbis sirbi rabbi lafa sammuudha jechuudha gaariidha sirbi. Kanuma dubbiin. Xiqqoon kanaa malee shubbisa beeku.
Ingadoodinaa mee? Waxxee jenereeshin. Mee hundumti keessanii miira keessaa ba'ame. Ila miira keessaa baanetu beekumsa keessaaniti dhimma hojii dhimma ogummaatti deebina. Miira keessa jirtan keessaa ba'ame. Maali eessaaniinis miira keessaa ba'aa jechuun inni ba'uudha. Amma ati obboleessa qote miira keessaan bahiniiti miirichi gada buumee dur. Mee miiricha gadi baasi dur. Garam guyya. Maa kun harka nama narrabsi. Sittin. Gamtaa. Tasgabbaa. Dhugaamu. Mi'a ta'u maqaan keenyudha jettee ati. Laal nama guddaa nama tasgabbaa. Galatoo maqaa. Maqaan kiyya kabbadaa. Kabbitoo. Kabbittii. Kabbee. Jettanii nama waamuu dandeessan. Kan barbaadanii. Hudhaa galchaa jirtu hudhaa. Obsa. Mana kana keessa olii gadi hin fiigini. Bakka tokko taa'ime. Anatu miira keessa jira moo isintu miira keessa jira? Calluma jedhame. Quba kee. Maqaan kee maqaa baay'ee qabda namatti tola. Uffannaan kee haalli kee namatti tola. Mee egaa manni kuni mana itti sammuun suphamudha. Uffatiin suphama, kopheen suphama, wantoota diigamantu suphama baay'inaan. Hin beeka. Bakki itti barbaadame bakka gorsaati. Ati maal hojii dhufte? Silaa kan shubbisaan jiru, kan weelluun jiru. Mee ati maal dorgomuu dhufte? Akkamitti dhufte ati? Nama guddaa namatti ati. Eenyuudhaan jettee maqaa kee? Inistiraakter mootummaa. Eega fuulduraa dhiise mootummaa. Sirban tuffati. Sitti ani sitti. Sirbaan nama natti dhufe hin jaaladhu. Jalqaba. Gorsa keessa immoo sirbi jira. Laali sammuu jalqaba sammuu bashannansiiste. Sammuun gara nagaatti fuutetti kan gorsatti lixxu. Kana sirbi. Mee laali oolu. La. Aduu kolfite fuuli siif rabbi laal. Obsa. Akkam gorsa isaa dhagaa? Gorsa dhaggeeffachaa oolte mini? Barattee taate kutaa meeqa baratte? Baradheera garuu fixe malee baradheera. Torbaan ga'ee tana keessatti jedhama. Ilkaan kee. Fiixin sodaatiin ilkaan kee harca'u. Anis tola digirii barbaada. Digirii tokkoof isaa oliyyuu barbaada. Addanatti dhimma sammuutu hojjetama. Nama gorsuun cal jiranii akka akkasitti nama gorsuun obboleessa koo dhimmi isaa dhimma sammuu wajjin wal qabatu. Namni kan biraa dorgomaa kan biraan hin jiru. Mee gamtuu. Callismee qooshe. Kabbitoo. Mee haa ta'u gaariidha maali rakkoon qabu torbatti rakkoo garaagaraaf nama adda kutaa inni rakkoon qabu iyyuu. Mee bakki kunoo bakka gorsaati bakka nama gorsan bakka nama sirreessan nama waan dabe qaqqajeelchanii muuxannoo maal qabdaa ati amma? Muuxannoo dabra hoo muuxannoo moo? Daandii guutee dhangala'ee miti daban. Jalqaba jaarsa jalatti guddate. Jaarsa jalatti guddachuun immoo maal jechuu akka ta'e Oromootti ni makka hin beekama. Kan biraa nama mana hidhaatti nama hin gorsine qabu. Guddaadhaan amma xiqqaa. Hattuudhaan amma sobduu. Beekadhaan amma wallaalaa. Nama hin gorsine qabu. Hiriyummaa meeqan karaatti deebisee qajeelche bultii meeqan fayyisee seeta. Dhiisa. Allistee mo'aasa waliin leenaati. Egaa innistu egaa waan hin argaa jiru isin argitaniitu ta'e hin beeku yakkamaa mootummaan iyyuu aannan dadhabe humna koo ol ta'e egaa akka barbaade ta'uu mootummaan gadhiise uummata keessa deemee yakka kana hundumaa nama raawwachaa ture. Yaa rabbi yoo jirta koodda fudhu yookiin namtitti garaagaraaf maali kun nama maali dhagaa gurraachi? Obboleesso. Maali nama maa beekumsa akkanatti xoomte? Obboleesso. Ati ana yakkamaata? Yakkamaa jettani? Kabbe. Isa tokko hin jedha yakka meeqaa raawwaddee hin jennee. Ani yakka raawwadee Kabbe. nani nama hin jedhe. Kabbitoo. Maal taatee hidhamtee ammoo yakkamaa dheettee natti laxafuudha kan dursu. Kabbitoo. Mana hidhaa galeera taanaan badhaafamuu dhaqeera yakkamaa miti. Kabbitoo.
dhiifama mootummaa. Obsa. Attam godhattaat. Gamtaa. Yoo yakkamaa ta'e yakka isaa fixee mana hidhaatii seeraan geggeeffamee ba'ee jiraachuun mirga qaba namni. Yeroo hundumaa yakkamaa miti. Namni kaleessa yakkamaan arras yakkamaa miti. Mee arraba kee kana mee keessatti achi deebisne. Ani akkasa kan qabu jaran. Ani akkasa kan qabu jaran maaliif akka inni booda walitti taasisu mootummaa. Haa ta'u. Laali garuu. An barumsa kiyyaama aga torbaatu uffatteeti. Meeqa baratteeti? Gawaayee barumsaa somna taanaan illee nuti digirii xumurree hojiin keenya maal akka ta'e immoo deemtanii dhaabbattoota gurguddaa biyya keessaas ta'e biyya alaa NGO dhaabbata mootummaa garaagaraa gaafachuu dandeessu. Dhaabbata gamtaa Afrikaa gaafachuu dandeessu. Dhaabbattoota dhuunfaa mataa koo Yuunivarsiitii cirtee? maal jechuudha barumsa moo? Rabbi dhibee? Rabbi maal jechuudha? Kabbeedhaa dhufe? Kabbeedhaa dhufe. Barumsa qofa miti barumsa koo dhaabbata meeqa akka hoogganne. Maal jechuudha maal barumsa Bagan hin baranne. Barachuun akkana yoo ta'e bagan hin baranne. Digirii baachuun akkana yoo ta'e bagan hin baranne. Bagan hin darbe, maaltu si darbe? Ba'aa malee bagan hin baratin nutis. Bagan hin baratin. Akka keetii kana Soore. Obbo Tiraaktar. Atillee tu barattee ta'e gaarii ture. Akka isaa ta'urraa yoo feetu. Ilaa barumsi hin jibbamu. Haa ta'u immoodha inni carraa argatee hin barannes hin jibbamu hundi isaa yoo rakkoon qabu iddoo isaatti hundumtuu gahaadha. Mee kanaaf amma tasgabbaati. Hin ilaallaa waan jiru. Abbooti keenya utuu hin baratin utuu maal hin jedhin sirna gadaa warri akka saayintistoonni qoratanii itti ulfaachaa jiru iyyuu utuu hin baratin sammuudhaan dhalootatti dabarsaa kan fide duudhaa faadaa jajjabaa kan fidan abboonni keenya iyyuu utuu hin baratin. Kanaaf agas maras ofirraa sun of urgufuun kun badaa miti. Tarii namni kun nama cimaa nama waan baay'ee nu gargaaru ta'uu danda'a. Hoogummaa hawaasa kana keessaa horateen bu'aa buusuu danda'a hawaasa kana keessatti. Kanaaf laa kan bitoo haalli kee al tokko ni rakkisa. Miirri jira akka urgufamuu si godha. Ilaagaa isheen kun yeroo itti rakkoo fiddummoo jirti. Yoo haalli isaa ta'e kan itti fufnu ta'e ishee kana sirreessaan deema. La sirreeffa waan akka qabu. Lafa gaarii gorsi. Galatoomi waan dhuftee fi amma deemuu dandeessa. Nani raafa. Akka yaadatti yaada nama. Tokkoffaan ati nama guddaadha. Nama tasgabbaa'ee nama akkana sanuu karaa mirgaa si bira taa'e ofirraa hiiski. Rabbi dhuguma jedhaan kinoo. Kan biraa immoo akkamii masgabaadha jettanii birrii 5,000 dirra si namarraa fuudhu. Kabbee galmeedhaaf jechuudha. Galmeedha. 5,000 dirra si kaffalamti. Maalii? Adeemani. Sii bilbila. Kabiyyee. Yaada kenna. Bilbila. Afaan barana dhaabbatinaa baay'ee ishee. Eenyu kan galmeedhaaf birrii 5,000 sirkaa fuudhu? Kinoo jaalatu qaba. Isaantu sirkaa fuudhee? Gatii galmee jettanii nyaata fuudhee 5,000. Ani walii isaan beeku isa turkaa fuudhii. Maali? Seenuma mari'attaniituma kaffalaa jettanii. Al tokko mee? Obsa. Gatii galmee jettanii dhuguma birrii amma kan harkaa fuutaniittu? What a generation. Obboleessoo gatii galmee jedhamee sirkaa fuudhame siin deebisaa? Soma ture. Rakkoon qabu isa hin mari'annaati. Galatoome. Kanaaf egaa duratti wanti mana haasa'etti harki keessan walitti olee hambarruus hin dafqaa ture. Naan gallee wali mooduu magaalaa gadhiisa. Sii deebi'a? Na eegate. Maqaa koo balleessitanii mana kana keessatti. Obbo Tiraaktar. Isa dhugaa isatti fuudhana miti. Obs. Maal godhi jetteeti kan gatii galmee jettee birrii amma kana harkaa fuutu? Eessa keessa immoo harkaa fuutee hoo? Maaleessumoo kaleessa carqii xaaqaan bita jennaan 3,000 hin kenne. Attee fiddeemo. Atis keessaa qabdaa? Maatiidhaan walii galtaniiti kaa dhimmi malaammaltummaa. An dhugaan isinitti hima. Maaloo dhabeettu isin? Biyya akkamitti gurguraman? Anamma isin qarshii 5,000 waan akkasii dhageenya. Isinitti himu biyya kana keessa amanamummaadhaan namni amanee isinitti laatee isin garuu biyya gurgurtan. Ani naannoo biyya kana keessa jiran naannoo 7 moo 8 naannoo 10 gurgurtan isin ormaa wajjin walii galtanii
nama biyya kana irratti daba yaadu wajjin walii galtanii albuuda biyya kanaa saamtaniitu albuuda tokko nan bisne nam ofiisaa saamaana biyyi kan keessa mina gabti biyya keessa saama dhugaan isiniin jedha Gamtuu? kan albuudaa yoo hafu akkamitti isin baajata naannoo 7 wal duukaa al tokkotti saamtu ani gamta Afrikaa bira darbee amma addunyaatti hin deeman dhimma yakka malaamaltummaa irratti hamma hundeen buqqisutti akkan irratti qabsaa'u immoo beektu tokkoon kee seera jala akka Gamta? malaamaltu Gamta? yakkamtoota nawwaamin yakkamaan namni tokkollee maqaa koon dhayina arraa isinii wajjin wal beekuu kootti hin qaaniyaan. Mee ati immoo bariisu maal hojii ol deemte? Ala ta'anii isin eegaa jiraame hin turtani nama beemo 5,000 laadhe na deebisiin deebisu na jedhanii ani immoo 10,000 laadhe 10,000 laadhe gamtaan harkaa fuudhe gaaffii natti laatee harkaa fudhate. Alatti na. What a generation. Gamta wanti naasaa jiru kun dhuguma. Maarree? Ani nustu maanni isin baay'istan kamaali waan isin gootan irra maaliin godhan yakki biyyi moo walumaa achiin qabnaa isin waan isin geessa muratanii waan waa'een ga'een koon dhawwatamuu hin qaban. Maal akka normaatiin biyyi kan keessa dana kan kootisiif. Maali anaafati moo osoo irra akka waan inni akka addaa godhee itti naasa'ina garuu itti gaafatamummaa jalaa moo hin baatan. Hin baanu jedhu. What a generation.